Dongorri guddaan nuti goone warri aangoorra bahe ilmaan Oromooti. Kaleessas dhiibbaa wayyaanetiitu hacuuccaa wayyaanetiitu Oromootti isaan jallise malee Oromoon akka miidhamu, Oromoon akka cunqurfamu, Oromoon lola keessa akka galu, tasgabbii akka dhabu hin barbaadan jedhee hin shakkine. I trusted them. Dogongorri ani argu achi. Isaan amanuun dogoggora amma. Dogongora guddaa ture. Maaliifi isaan yeroo bitatanii aangoo gadi cimsachuuf malee biyyi kunis uummanni keenyas gama dimokiraasiitti akka cehu fedhii qabaachaa akka hin turin mul'ataa ture yeroo sanitti. Yeroo tokko beektaa willful ignorance waan jedhamu jira. When you want to believe nageenyi biyya kanatti akka bu'u, ce'umsi keenya nagayaan akka ce'u akka godhamu, hireen Oromoon dhiiga isaatiin fide kun akka milkaa'uuf hawwii guddaa qabaachaa waan turreef yoo yaadatte gama jalqabaa irratti Abiy mormaan ture. San hunda dhiifne wanni kun milkanaa'uu qabaa jennee cichine hanga manguddicha Daawud Ibsaa live TV irratti itti iyye nutti. Kan deemne garaagarummaa fedhees yoo qabaanne tarii jarri kun walitti aaree wal amanuu dhabaniiti malee Oromummaa irratti, Oromiyaa irratti, nagaa irratti garaagarummaa hin qabanii jedhee waan yaadeef san dhiibaa turre leessan lardu baranneerra. Garuu kun akka dhufuun beeka Jawaarii tarkaanfii sana fudhataa kan ture abaa'uudhum dadhabsiisuuf malee rakkinni kun gara boodatti akka dhufu hin beeka. Lammatas immoo otoo jara namanin jennu amanee kana kan godhe abaa'uudhum dadhabsiisuuf malee lakki dogoggoraa takkan mamma jettu kanarraa miti kan jedhan jiru. Gabaabatti maal jetta? Dhugaa dubbanne abaa'uus dadhabsiisuun barbaanne yeroo sanitti. Abiyyis dadhabsiisuun barbaanne. Lamaanuu akka cimanii waliin deeman ture hawwiin kiyya. Durumarraan keessa ture akkan siin jedhu. Nan yaadadhe yeroo dura waan kana keessatti boolu godhe nama wayiitu naa bilbile. Paartiin adda addaa biyyatti galaa jira. Adda bilisummaa Oromoo hin galle. Muummichi ministeeraa dhaqee hin galtan jedhee achumaan jalaa bade. Maal wayyaa jedhee namni wayii naa bilbile. Bilbilaan an dubbii kana keessan seenuun jedheen. Seenuu qabdaa. Yoo yaadatte dabbidoollotti namni dudu'aa ture yeroo sanitti. Deettuun takka fa'aa waggaa Daawudaaf deettuu baajaaji irratti ajjeesan. Baay'ee yeroo emotional ta'e keessa naa bilbilee namni sun. Bilbila fuudheen obbo Daawudii bilbile. Itti iyyee maal godheen haga tokko amansiisutti geesse. San booda asitti hin bilbilee hogganoota as jiran wajji haasofne. Tan biraa kan hin yaadadhu yeroo Abiyyiif Lammaan Minisootaa dhufan airport irraa hanga hoteelatti nagaa wal gaafachuutti aansee kan dura waliin haasofne akkamitti dhimma abaa'oo kana bifa nagaan dhumna finnaadha. Maaliif dhimma Daawudii fi Abiyyii miti kun abaa'oon seenaa Oromooti. It's the embodiment of Oromo history. Madaa baay'ee jira. Madaa san hunda fayyisuudhaaf dhimma abaa'oo kana nagaan bifa gaariidhaan goolabuun fuulduree Oromiyaatiif fuulduree biyya kanaatiif barbaachisaa jedhee waan hin amanaa ture. Lammaffaa obboleeyyan keenya kun aangoo qabatan continuity aangoodhaa mirkaneessuudhaaf uf duuba mil'achuu akka hin qabne waan hin amanuuf Oromoo ofirra birrachuu hin qabanii rakkoolee Oromiyaa keessaa fi Oromoo keessa jiran nuti irraa danda'uu qabna. Isaan biyyattii ceesuu nyaapharra qofarratti hafuulleeffatan gajja'uun socho'aa turre malee abaa'oonis yoo gale waraana isaa kabajaadhaan galchee akka paartiitti yoo socho'e galma isaa galmaan gaachuudhaaf isa fayyada. Amma booda of duuba deebi'uun hin barbaachisu. Abaa'oofis obboleeyyan keenya aangoo irra jiraniifis gaarii kanaa jee waan itti amaneef hin deemne.